Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun sin dhageessisaa Naabasaa Waaqjiraati. Dura taa'aan garee deeggartuu Oromiyaa Dr. Trevor Truman dhiyeenya kana dhimma uummata Oromoo biyya UK keessatti beeksisan. Akka oduun nu ga'ee ibsutti Dr. Galatoo fi obbo Ibsaa Bayyanaa Roobii dheengaddaa foramii cherchii tokko irratti rakkoo fi roorroo Oromoo irra geessisamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Sirna kanarrattis Oromoon lafa baasaarraa dhiibame alagaan immoo lafa Oromoo irratti ilillii oomishaa akkasumas farra ilbiisotaa fayyadama naannoo fi uumama xureessaa fi of immoo dureessa ta'aa jiraachuun himameera. Ibsa isaan kennan kanas magaaziniin yookaan barruuleen beekamaan tokko kan Harvest jedhamu irraa qicee maxxansee jira. Sirna kanarrattis uffannaa aadaa Oromootiin dhiyaachuun bareedinaa fi gaarummaa uummata Oromoof ragaa ba'aniiru. Maqaa ammachiisaa Oromoon Dr. Galatoodhaan kan beekaman Dr. Trevor Truman fi obbo Ibsaa Bayyanaa foramii cherchii sanarratti waa'ee uummata Oromoo fi miidhaa uummata Oromoo kana gadi qabanii hubachiisaniiru. Dr. Trevor hojii boonsaa baqattoota Oromoo gargaaruu fi dantaa Oromoo addunyaatti beeksisuudhaan kan beekaman. Sababa hojii boonsaa kanaanis bara 2016 keessa biyya Awustiraaliyaatti kan argaman hawaasti Oromoo maqaa kabaja Galatoo jedhu Dr. Trevor ammachiisanii jiran. Dr. Galatoon bara 1990 gara jalqabaa kaasee haga yoonaatti dhimma Oromoo irratti nama hojjechaa jiran nama jabaa fi kutataadha. Manedhaa Qilintootti kan argaman dura taa'an ittaanaa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fooyyaa dhorkaman. Maatiin Obbo Baqqalaa miidiyaaf akka himanitti yeroo ammaa kana fayyaan isaanii haala yaaddessaa keessatti argama. Keessaayyuu ijji isaanii gara bitaa walumaa galatti gara arguu dhabuutti yookaan diduutti deemaa akka jiru hubatameera. Akka maatiin himanitti dhibeen ijaa kun dhibee dhiibbaa dhiigaa kanaan dura isaan qaban waliin balaaf isaan saaxiluu danda'a. Mucaan isaanii Boontuu Baqqalaa miidiyaaf akka ibsitetti wal'aansa fooyya'aa bakka itti argachuu malan akka hin geeffamneef bulchiinsi mana hidhaa Qilintoo baay'ee dhiibbaarraan ga'aa jira. Boontuun dabaltee akka himtetti dhiibbaan dhiigaa kun Obbo Baqqalaa hedduu hubaa jira. Manni hidhaa wayyaanee garuu wal'aansa hidhamtootaaf dantaa kan qabne yeroo adda addaallee mul'atee jira. Mootummaa wayyaanee manneen hidhaa adda addaa keessatti gochaa gara jabinaan guutame akka raawwachaa jiru ragaan ba'ame. Waggaa 20 oliif manneen hidhaa wayyaanee keessatti roorrifamaa kan ture qabsaa'aan Oromoo Araarsaa Abbaa Humnaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasiseen akka ibsetti gochaa ammeenyaan guutame kana manneen hidhaa adda addaa keessatti raawwatamuusaa argeera. Gochiisan godhan hanga kaalsii ifa miilarraa baasanii afaan isaanii tuubboonni cuqaalanii gochi isaan irratti godhan gocha dhala nama irratti goone irratti hojjetan jechuudha. Kanaafuu nama hidhanii fannisaniiti harka fi miila kana danqara akkasi keessa kaayanii fannisanii taa'anii biiraa dhugan. Biiraa isaanii taa'anii dhuganii namichirraa hoggaasi jabaatte quba baasii jedhanii kan iyyine kana cuqaalan duratti guuran jechuudha. Afaan kana keessatti cuulfanii hangasi cufan. Hoggaasi jabaa quba baasuu mallattoo quba baasuutiin waa ni himaa quba baaftee ni hoggaa jedhanii biira isaanii lafa kaatanii asibira taa'anii dhuganii lafa kaayan. Sababa hiraarsaa fi dararaa wayyaaneetiin qabsaa'onni Oromoo manneen hidhaa keessatti dhuman lakkoofsa akka hin qabne obbo Araarsaan dubbatee jira. Warreen du'anii hafan hedduudha. Dhalaan teenya
kanarra duunaa wayya jettee haadaan fannisanii warreen ifajjeessan hedduu jira Dirree Dhawaa keessatti namoota hedduutu waan namni abaan isin bira kaa'e karaa nama qaqqeessita maali jedhanii nama hedduu lubbuu isaanii baasanii jiran nama immoo kana jettee herreegaan fixuu hin dandeessu namoonni isaan gochiisaan godhan gocha faasistee gocha dhala namarratti hojjetanii ammoo keessaa warri alaa barsiisanii akkaataa itti nama fakkeenyaaf warreen alqaayidaa maal jedhanii warra san qoratan gocha sanitti bifawanii warra akka Oromoo akka warra alqaayidaa jedhanii fannisan kana fannisan jechuudha. Fannisanii jala gubbaa kan kee walitti hidhanii fannisanii taa'anii jechuudha. Gochaa shiftummaa wayyaanee kana dhaabuuf qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun furmaata maayii ta'ullee obbo Araarsaan ibsee jira. Roorroo wayyaanee kun manedhaa keessatti kan hin daangeffamne ta'uu kan ibse obbo Araarsaan hidhaarraa erga ba'anii boodas roorroo fi hiraarsaa wal fakkaataa Oromiyaa keessatti diriiree akka jiru addeesseera. Mootummaa wayyaanee mootummaa shiftaa biyya biraarraa Oromiyaa qabate ilmaan Oromoo dararaa jiru waan ta'eef qabsoo bilisummaa jabeessuudhaan bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuun barbaachisaa ta'ullee itti dabalee addeesseera. Manguddoo waggaa 68 kan ta'e ilmi Fidel Castro of ajjeese. Oduun BBC akka ibsetti ilmi pireezidaantii Kuubaa durii Fidel Angel Castro Diaz Balarzi kamisa ganama magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaatti of ajjeese. Akka oduun kun jedhutti namni kun dhibee gammachuu dhabuutiin rakkachaa ture. Ilmi hangafa Fidel Castro kun abbaasaa waan fakkaatu maqaa masoo Fidelito yookaan immoo Fidel isa xiqqaa jedhamuun beekama ture. Fidelitoon ogeessa nuclear physics Yuuniyeenii Sooviyeet duriitti leenji'ee ture. Namni kun garee doktoroota yeroo dheeraaf dhibee nagaa sammuu dhabuun yaalamaa erga ture booda akka of ajjeese himameera. Hanga saatii du'aan boqututti mana maree biyyattiif gorsaa saayinsii akkasumas akaadaamii saayinsii Kuubaaf immoo pireezidaantii ta'uun tajaajilaa ture. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Ammoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kambiya qabu biyya sanatti fuudhee heerumaa akka fe'etti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatu de sirana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike erkabiya bayu takaga dintenga yada ke tijra kayo kun dagan negawo asif je champiga batagaran ke negawo gallu mirkan gallawo uyan gallu ge negawo garutti diyan negawo mirkan gallu ge garutti diyan negawo mirkan gallu ge akataru damme biya bane biya namaki sabab bachane biya namab gabratane akataru damme akatane biya tena damme biya bane biya namaki sabab bachane biya namab gabratane akataru damme akatane biya tena damme biya bane biya namaki sabab bachane biya namab gabratane akataru damme akatane. Nindufa sutuma sisike ram fagatu de sirana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike
fagose hindiko Kuyanu kamanduga Rako yero lale Abdi kutung kamduga Kafa hundi kale Kamaneri chimduga Ganmanu magena rabbi wajin Taka shaking kamduga Oma shaking kamduga Taka shaking kamduga Oma shaking kamduga Oma shaking kamduga Tiyadi nin mikesi gafata Tokkichi keessa kadesi gafata Biyya ormaata eesi naadata Bitamummaa keessa gafata Tiyadi nin mikesi gafata Tokkichi keessa kadesi gafata Biyya ormaata eesi naadata Bitamummaa keessa gafata Tiyadi nin mikesi naadata Tokkichi keessa kadesi gafata Biyya ormaata eesi naadata Bitamummaa keessa gafata Katagali dufeni besisa Ikaguda wai isan hasasa Kampenis ni beka karanisa Kanaf sudate nukironis Namni hundu me mal dufata Hunda tuwaye Kenya farfata Oson fene namni waljalata Hunda lamni san kesada Namni hundu me mal dufata Hunda tuwaye Kenya farfata Oson fene namni waljalata Hunda lamni san kesada karaa raadiyoo qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu barbaaddu raadiyoon sagalee Oromoo torbaanitti guyyaa 3 saatii walakkaadhaaf karaa dambalii gabaabaa qilleensarraan darbaa jira. Raadiyoon kun uummata Oromoo waan isaan barbaachisu sirnaan hubatanii qabsoo isaanii keessatti ga'ummaa fi qajeeltummaan akka hirmaatan jajjabeessuudha. Raadiyoo sagalee Oromoo jajjabeessuu barbaadan oromovoice.org seenuudhaan kallattiidhaan maallaqa gumaachuu dandeessu. Qabsoo jechuun roga hundaan hirmaachuudha. Raadiyoo sagalee Oromoo irratti hirmaadhaa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii torbaanitti al tokko dhiyaatu qophii waarii mariitii. Torbaan kana keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya siyaasa Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti jireenya bara dheeraa qabu. Aadaa siyaasa Oromoo, adeemsa siyaasa Oromoo, qabsoo Oromoo keessattis muuxannoo bara dheeraa qabu. Isaan obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo Lataa maqaa dhaggeeffattoota keenyaa fi reediyoo sagalee Oromootiif nu ayyamtanii argamuu keessaniif hedduu galatooma. Atis waan afoorteef galatoomii. Obbo Leencoo amma umurii dheeraa qabdu sin qabsoo keessatti rakkina bu'aa bayii hedduu argitaniittu otoo yeroo ammaa kana dhaabbattanii ilaaltanii bara qabsoo eegaltan sana bara 1970 keessa duubatti deebitanii yaaddanii qabsoo Oromoo kanatti seentu. Jechuun ani deebi'ee yoon dhaladhes qabsoo Oromoo dhiisuu hin danda'u. Maaliif akka uummata kanaa ka salphate ka hubame ka saamame hin jiru dirqama dhala Oromoo hundaati. Cunqursaa kana hunda mormuun. Yeroo ijoollummaa keessanii waan hin taa jettanii yaaddanii fi booda amma taatanii argamtan tokko inni. Hin beeku jechuun ani faarfamuuf ta'u abaaramuuf ta'u kanan qabsoo seene cunqursaadhuma uummata Oromoo xiqqeessuudha. Qabsoon Oromoo yeroo eegaltan sanaa fi har'a garaagarummaa
hedduutu jira jedhee yaadaanis nu warra kana keessatti bahe wauma sanarraayi. Bara qabsoo eegaltan kana waggaa 40 amma arganne kanarra waggaa 40 booda ni geenya jettanii sagantaa mil'uu qabdu ture. Dhalli namaa waan bor iftaan ta'u arguu hin danda'u sana kenna rabbiin kennineefi garuu cunqursaa uummata Oromoo sadarkaadhaan xiqqeessaa deemuun akka danda'amu waan amanneefi ka qabsichatti seenne hin danda'amu osoo jenne ittiin seennu turre. Karaa dheeraa dhufeera qabsichi ammallee garuu karaa dheeraati saafa. Karaan qabsoon Oromoo itti deemu bilisummaa Oromooti kan keessaa bahu cunqursaa keessaa bahuu fi jedhamee lafa kaa'amee qabsoonis itti jirama. Mallattoon qabsoon Oromoo cunqursaa keessaa bahuu agarsiisu yookaan gara bilisummaatti agarsiisu jedhamee himamu maal fa'imee nu ibsuu dandeessu? Waa hunda caalaa tokkummaa sabichaa dhugoomuudha. Amantiidhaan osoo waliin qoonne, godinaadhaan osoo waliin qoonne, akka saba tokkootti, akka nama tokkootti dinne cunqursaa jedhee ka'uunsaa qabsichi sadarkaa haaraa fi abdachiisaa irra gahuu mul'isa. Kun waan abdii namaa kennu. Mee isinii fi egaa akka muuxannoo qabdanitti immoo keessumaayyuu amma biyya alaa jirtu biyyi isin jirtan biyya bilisummaa qabu. Idda biyya alaa dhuftanii bilisummaan otoo jiraattanii waan gara biyyaatti hojjechuurraa dhaabbattanii hin jirtanii maaliifi kun? Jechuun uummanni Oromoo bakki inni jiru biyya keessa. Qabsoon isaas bakki irraa geggeeffamuu qabu biyya keessa uummatichaa wajjin. Haala alatti of arguun kun biyya alagaatti of arguun kun osoo ittiin yaadamin osoo ittiin qophaa'amin dhiibameetu kan nurra gahee kanaaf bifuma ta'eenuu uummaticha keessa deebi'anii uummatichaa wajjin wareegama barbaachisu dhannamaa qabsaa'utu irra wayya ka jedhu amantii guutuun qabaadha. Hedduu bareedaadha. Mee namoonni akka adda addaatti hubachuu danda'u cunqursaa yookaan gabrummaa yoo jennu yookaan immoo bilisummaa yoo jennu hiikti isaa maa inni isiniif akka nama siyaasaa akkaayyuu ogeessa guddaa tokkootti akkamitti ibsitu? Namni mirga politikaa hin qabne, namni mirga aadaa hin qabne, namni mirga seenaa hin qabne, mirga ikoonomii hin qabne cunqurfamaadha. Kana hunda ofirraa kaasuutu irra jira. Sadarkaadhaan ofirraa buqqisuutu irra jira. Uummanni Oromoo karaa dheeraa dhufeera kanarratti. Bilisummaa akkamitti ibsitu? Bilisummaan sadarkaa garaagaraa qaba. Bilisummaa bulchiinsa cuuccaa alagaa jala bahuun ni jira. Bilisummaan bifti biraa immoo ofuma keetiifuu akka nama tokkootti of dandeessee waa murteeffattee hojiirra oolchuudhaaf mirga qabaachuu dandeettii isaatti qabaachuudha. Waan garaagaraati bilisummaa ka jennee gabaabsinee walii qabnee waan tokko lafa keenyu kun. Hedduu bareeda. Gama biraamee amala hawaasti Oromoo qabu, aadaa Oromoon qabuu fi amalli siyaasa addunyaa qabu xiinxaltanii ni beektu. Amalli Oromoo kunii fi amalli addunyaa wal simataa? Akkamitti moo wal simsiisanii deemuu danda'u yoo wal hin simatu ta'e? Gaaffiin kee tolchee naagaleen beeku garuu Oromoon qaama dhala namaa ta'uu isaarraa amaluma dhalli namaa kamuu qabu qaba. Garuu waan adda isa taasisu garaagaraa qabaachuun hin mala. Kana keessaa tokko aadaa dimokiraatawaa ta'e qabaachuudha. Akka isaa aadaa dimokiraatawaa ta'e qabaachuudhaan
kan beekamu hawaasaan baay'een hin jiru waan ta'eef adda isa taasisa. Kan ammoo irratti jabaannee hojjennee caalaa bilcheessinee akka inni ofis naannoo isaas tasgabbeessu taasisuu irratti carraaquu barbaachisa. Bareedaadha wauma kana naa kaaftani aadaa Oromoo irra guddeessa isaa dhala namaa kanarratti wal kabajee waliin jiraachuu kanarratti xiyyeeffataa aadaan siyaasaa Oromoo kun bilchinaan qabu kan jedhan qeeqa yeroo adda addaa namoonni kaasu kanaaf qabsoon Oromoo boodatti harkifate kan jedhuun kaasu naannoo kanarratti wanti jettan hoo jiraate. Kan uummata Oromoo waan komadhu tokkollee hin qabu haala jiru jalatti waan mijjatu hundaa gochaa as gahee injifannoo irratti injifannoo gonfachaa as gahee qabsoo saba kamiiti gadi miti yoo caale malee kanaaf wanti Oromoo nama komachiisu hin jiru ammatti. Fayyaa naata gatiin qabsoo bilisummaa Oromootiif baa jiru lubbuun wareegamni baa jiruuf injifannoon nuti argachaa jirru wal simaa? Wareegamni kamuu qaaliidha. Osoo wareegama tokkollee hin kaffallee osoo argame gaariidha mirgi. Garuu gama kaaniin sun immoo waan hin danda'amne waan ta'eef of fuuldura tarkaanfachuun hundi gatii waan nama baasisuuf gatiin uummanni keenya baasee sadarkaa ammaatiin qabsoo isaa gahee kaanii biratti yeroo laallu caalaa qaaliidha moo miti ka jedhu kun hedduu rakkisaa ta'a. Garuu wareegama kaffaleen mirga isaas deeffachaa akka inni jiru arguun gahaadha nama gammachiisa. Duuba baroodha gaarii warra maatiin irraa dhume yookaan immoo irraa wareegame miidhaan irra ga'eef Oromoon otoo maal godhee gaariidha jettu? Beekamaadha warri akkasii yaadatamuu qabu warri irraa hafee gargaaramuu qabu hamma danda'amutti biyya keessaa immoo wanta akkasii mul'atee nan argaa gabaasaa garagaraa sanuma jabeessuudha kan jedhuun qaba. Waggaa aga kana yoo hojjettan qabsaa'ota Oromoo keessaa yookaan addunyaa keessaa namni isin addatti dinqisiifattan jira obbo Leencu? Baay'eedha ammatti garuu kan mataatti na dhufu jaalatiyya baarootumsaati. Maaliif addatti isaan yaadattu? Adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti qoodni inni kenne hedduu guddaa ture nama obsa qabu nama waa hunda danda'e nama walitti fidu qoodi isaa murteessaa ture adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti. Hedduu fayyaataa yeroo baay'ee namoonni gaafii kana sin gaafatu isin garuu hin deebistanii irra darbitu sababa isaan beeku anillee sin hin gaafadha. Wareegama jaal baaroo irraa waan nu ibsuu dandeessu ammatti? Qabsoo irratti wareegamee balaadhaan wareegamee kana caalaa waan itti dabaluun qabu. Ayyee fayyaa naataa mee duubatti xiqqoo sin deebisee yeroo chaartarii bira sin geessa. Chaartariin bara 1991 keessa mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiruu fi garee adda addaa wajjiniin ijaarame suni aganni turen beekamaa rakkoolee adda addaa namni kaasa. Maal ta'ee diigameeyyuu yeroo sana nu yaadachiisuu dandeessu? Chaartariin walta'iinsa humnoota gaafa dargiin aangoorraa ari'ame waltaanee biyya bulchina jedhan keessatti walta'iinsi godhamee walta'iinsa kanaanis waa lamatu hojiirra oola jedhamee murtaa'ee
tokko mirgoonni sabootaa hin kabajamaa lammaffaa mirgi dhala namaas dhibbatti eegamaa ka jedhu warra yeroo sana mootummaa ce'umsaa ijaare keessa humni tokko kana hojiirra oolchuurra abbaa irrummaa waan filateef gufatee hojiirra oolin hafe. Ireen akkasii amma yoo qabsoo Oromoo uummata Oromoof deebi'ee dhufe maalirraa barata yookaan barachuu danda'a namni amma qabsoo gaggeessu akka waa hin diigamne hin fashalleef? Si'a baay'ee haalli 91 sun deebi'ee dhufa jedhanii sanaaf warra of qopheessan jiru. Ani haalli 91 fakkaatu deebi'ee dhufa natti hin fakkaatu. Maaliifi mootummaa inni tokko hidhannoodhaan aangoorraa buufamee mootummaa biraatiin bakka bu'ame. Har'a immoo haala sana fakkaatu hin jiru. Kanaaf haala har'a jiru jalatti furmaata har'a hojjetu yaaduu qabna malee isuma yeroo darbeetu deebi'ee dhufaa. Kanaaf kursii hammanaanis naaf ta'a warra akkasii hamman argachuu qabu isa kan yeroo dabarsuun hin barbaachisu. Yeroo amma isin adda dimokiraatawaa Oromoo gaggeessaa jirtu, addi dimokiraatawaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo waliin hojjeta harka lafa jalaan jedhanii namoonni dubbatan hin jiru. Dhugumaa kun? Nuti eenyu wajjinuu hiccitiidhaan hojjetaa jiru. Humna kamiin wajjinuu waan hojjennu ifatti himneetu hojjennaa. Hiccitiidhaan eenyu wajjinuu walta'iinsa hin qabnu, eenyuun illee hin morminu akka adda dimokiraatawaa Oromootti. Gaaffii deebii kee kana immoo yoo naa xumuruutti deemte naa wayya. Hedduu bareedaadha. Yeroo ammaa kana haalli biyya keessatti uumamee hidhamtoota siyaasaa hiikuun illee mul'atee jira. Wantoonni kun malakkanni isaa maal jettu akka nama siyaasaatti? Qabsoon uummata Oromoo dhiibee mootummicha keessatti wal dhabbii garaagaraa uume. Mootummichuma keessatti murna jijjiirama barbaaduu fi murna jijjiirama mormu uume. Falammii sana deemaa jira. Sanarraahi warri jijjiirama barbaadu akka hidhamtoonni politikaa gadhiifaman barbaada. Hojiirra oolchuus carraaqa. Warri jijjiiraman feene immoo yoo danda'e dabaleeyyuu nama hidhaa. Kanatu deemaa jira. Kun kana maddisiise immoo qabsoo uummata Oromooti. Galatoomi. Ayyee dhumarratti gaaffii nan qabu akka nama waggaa dheeraa qabsoo kana keessa turtanitti waan Oromoon guddisee beekuu qaba jettanii nuu xumurtan yoo qabaattan? Waa hunda caalaa tokkummaa isaa jabeessuu qaba. Waa hunda caalaa amma biyya keessatti dhugoomeera kun. Sabichi tokko ta'eera. Garaagarummaa lagaan, gaaraan, godinaadhaan, amantiidhaan isa gidduutti uumuuf carraaqame hundaa'u diigee bakka balleesseera. Ala kanatti garuu ammallee hamma sana hin fayyine waa'een tokkummaan Oromoo dhibbatti bakka itti hin deebine of eeggachuu qabna. Tarkaanfii tokkummaan Oromoo fuuldura fudhate kana of duuba kan deebifne irratti hojjechuu qabna. Waan na gaafatteef galatoomii yeroo biraa waliin deebina. Hedduu fayyaanaa ta'a maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin yeroo keessa fudhattanii gaafiif deebii kana waan gootaniif sin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaan jedha. Nagaan.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.